daa'imma kamaa taatu mannaa guddatte moo biyya namaa keessatti akkanumatti shinti beeti namaa dhiqaatu afna akkatti hajjii eenyu jahu girgiddaa faana naasaa hayyoo maal jette si faana naasaa jirame maal gurra jette taatan basaa kana maal gurra jette waan aan xiyyi nyaata gallee fedhu yaa maal nyaata dhiisisiin jedhe kalaas maarree maal guyyaa amma yoomitti namni nutti kolfaan siin jedhe amma yoomitti namni kolfaa eenyutu kolfaa nama walolaalee kun wajji jaarsi shool deebee guyyaan ciise ani maqaasi akka jiru maqaasi dhaa jiru maal si akkani maqaasi dhaa jiru dhuguma isaanii waliin tulla barkaatoo kam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenyaa jirtu baga jiraattan bakka isin jirtan hunda nageenyaa jiraattu fayyaa keessanii nagaa keessanii jirtu jajjabaattan isiniin jecha har'i guyyaan guyyaa jimaataati har'i guyyaan guyyaa boqonnaati har'an dalagaan qabu boqonnaan qabarraa hajjiin illee mana jira amma ni qursii hojjedhee hamma isaallee hojjedhee garuu amma hajjiin hirribarraan kaane yoon dhaqoo kaasu xiqqoo rafanaan jedha xiqqoo rafaa manaan jedhu qopheesse kayiitii nyaadhu yeroon jedhuun xiqqoo rafanaan jedha isamma garuu sa'a ja'a ta'uu fi salaan illee ga'uu fi kanaafuu amma kaaseen waan tokko gaafachuu barbaada samoona kana erga inni manatti deebi'ee bakka waan amma tokko mataa koo keessa jira kanaafuu isa gaafachuu barbaada jechuudha wanti sunis maali yoo jettani inni amma dalagaan qabu erga manatti deebi'ee dalagaan qabu dalagaa tokkoyyuu hin qabu ka'iitii dalagaa barbaadedhu waliin dalagnaa jijjiiramnu yookiin immoo dalaguma dhaabbata sana dhiifama gaafadhuuti itti deebi'iin jedhan waan inni naan jedhu amma dhuma sagantaa kiyyaatti na hordofan affeerraa kiyyaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa inni erga manatti deebi'ee wajjilleen qabu bakka manuma ciisaa oola akkuma durii sana jechuudha amma hojjennu jedhaanii bakka anis hojjedhe atis hojjettee akkasitti jijjiirraa tokko agarsiisnaa daa'ima keenyaa yaannoo akka duraa osoo hin ta'in amma daa'ima qabna akka durallee daa'ima hin qabnu rakkoon qabu amma garuu daa'ima qabna waan baay'eetu jira ka'iitii dalagaatti deebi'ii dalagaa kee yoo wallolti dhiifama gaafadhuuti itti deebi'iin jedhanii waan inni naan jedhu amma dhuma sagantaa keenyatti na hordofan hajji maal baan qufni mamma hajji reeka guyyaa ta'e amma maal guyyaa deebi'anii rafuu hajji yalla ka'ire kai waan si mari'achuu fedhe hajji kai waan sitti waan si mari'achuu fedhe yaa kiiteen darana dadhabee maal dadhabee rafee maal hojjechaa wanta kai hirribanna jiru kai waan si mari'achuu fedhe yoo barbaadillee deebitee raftaate kai kanuma dhagaye waan narraa nyaanillee qophaa'ee jiraate kan nyaata nyaattaati fedhoon nyaadhu akkanatti nyaanne kai aga waltamuu maayin kai waan si nyaatallee hodhistee sitti maati waan si mari'adha Oljai kalafaa hajji. Yaa kini biraatiin irratti inni kalafaa. Kai waan si mari'adha nyaanillee qophaa'ee nyaata nyaattaasi. Nyaata amma nyaachuuf fedhamu waan akka fedhamu. Akkamitti nyaata nyaachuun fedhu? Nyaata nyaachuun fedhu mire oljai gaa waan sitti ma kai waan si mari'achuu fedheeti. Hajji. Nama dhaga'i jira. Hajji. Yaa kima yaa olsa. Kai maala guyyaa sirraata galee halkanii sirraata maala. Hirribaa buuftumoo? Maa ifaana waranaaf si dhiqaa maala. Ifaana ifa guyyaadha waa halkan ta'e sirraadha amsaare. Kaama maggaarajaa ganaa babbanuu deemaati. Kai mee namumtuu sitti kolfaa guyyaa hundee ol deebisee nyaaraftu akka nama dhukkubsataa. Maali guyyaa ol deebi'anii rafuu? Adiidha. Guyyaan deebi'anii rafuumu. Yaa kee akkam taaree karaa sirban halkan sirban maa. Bakka dalagaa keetti dhiifama gaafadhu hojjetti deebi'i. Ani kan siin jedhu hajji. Nama amma yoomitti maqaa nu dhaamee amma yoomitti nutti kolfame nuti wayi daa'ima xixiqqoo taane. Amma yoomitti namni nu gorsame hajji. Anillee hojjechaa jira galata rabbiiti kun hojjechaa jira daa'imas adaanaa kee wadhee
ati amma mana akka tisiisaa oltu akka sangaa dalla'anii maal ciisaa oltan akka nama dhukkubsatu wajji rabbi je'eeti ka'eeti dhiifama gaafadhuuti hojii idileetti deebi'i. Amma yoomiin biyya namaa keessa teenya nuti ilmoo qabna nuyi kalaat amma ilmoo keenya yaaduu qabna ijoollee keenya yaaduu qabna daa'imman kamaa taatu minnaa guddattatti moo biyya namaa keessatti akkanumatti shinti beetii namaa dhiqaatu afna akkatti hajjii eenyu jahu girgiddaa faana naasaa hayyoo maal jette si faana naasaa jirame maal godhe jette taatan masaa kana maal godhuna jette waan aanni xiyyiin nyaata gallee fedhu yaa maal nyaata dhiisisiin jedhe kalaas maarree kalaas yoo barbaade amma yoomitti namni nutti kolfaasiin jedhe amma yoomitti namni kolfaa eenyutu kolfaa nama walolaalee kun wajji jaarsi ishee ol deebee guyyaan ciise ani maqaa si akka jiru maqaa si dhaa jiru maal si akkani maqaa si dhaa jiru dhuguma isaanii odeessanii ammaan nu godhuna jette amma yoomi biyya namaa keessatti jirraa biyya namaa keessa teenyaa waa hojjennee waliin hojjennee ajijjiiramnoon siin jedhe inshaallah ciisanii akkanatti inshaallah dhaare daa'ima qabna akka duraallee duwwaa keenya miti akka daa'imni yoo beelofte zimmi namarraa jedha illee yoo beelofte calliste rafta daa'ima akkanaa taatu miti ana maal godha jettani dalagaa bakka dalagaa deemiti dhiifama gaafadhuutitti deebi'an illee nan dalagaan siin jedhe waliin dalagne biyya keenyatti waa godhanne biyya keenyatti galu qabnaa siin jedhe daa'imni illee na guddate akkuma keenyaa shaffaxxattu bakka dalagaa kabaraa seenaa malee achi hin deemu akka maal nama ajjeestee baatemu achi deemu moo waan balleessitee baate waan guddaa way balleessitee baate dalagaa biraa barbaadadhe seenaa malee achi isaan daaguun fedhu ani gaa sanas deebitee kan biraas barbaaddatte akka hin barbaadu dalagachuudha daa'imni kun waan baay'ee ishee eeggatama waan baay'ee barbaade akka keenyaa miti kanaasiin dalagaa siin jedhee biribaa na yaa garamaa nutti hirribaa kaasee nutti iyina sitti iyyaan jiru ajji sitti maan jiraate ajji dhugaa yoo nuti wal gorsinee dogoggora keenyarraa waliin deebisne eenyuun nu deebisame eenyuun nu gorsame ani bakka dogoggoretti ati na gorsuu qabda ati immoo bakka dogoggortetti si gorsuu qaba daa'imni kunis wal guddatte ajji ishiinis akkuma keenya taati moo kan booda yaa kimaal godhaa jettisaa oma godhe siin jenne si gorsuu jirame ajji si gorsuu jira maa ganama hirribaa nama kaasee nama gorsanii amma me ganama miti guyyaa ka illee salaate si doore saajaa ta'uuf yellaa ka egaa lafa ati daa'imuma kana yaadillee ajji ani daa'imuma kana na yaachisuu jirtu dhugaan illee dura wayi si caqacaqaa jira wayi si rakkisaa jira daa'imni maal taatee daa'imma akkamaa taatu ishiinis yoo guddatte waan tokko kaa'uuf hin qabnu riskii ofiin dhabdu akka riskii ofiin dhabdu waan ati afabbamni namaan keenya eessaa dhufa ishiinis akkuma keenya taati booda ishiinis akkuma keenya mana arabaa keessaa hojjettu alhamdulillah fayyaa qabaannee hojjechuun waan gaariidha fayyaa qabaannee hojjechuun waan gaariidha garuu akka kosaraatanyaa akka taatuun fedhu baran daa'imni kiyya eessa keessu feetan barsiifachuu fedha akka ilmoo namaatti sirriitti barsiifachuu fedha biyya galchi biyya galtee barattu eega biyyatti galtee maal muka nyaatti moo waan taatiif abbaan kaanii tokko hin jiru maal hedduu gatamatti dhindheesa maal ilkaan rafaa fulte guyyaa rafaa olte amma mee halkan lammaffaa sitti dhufaa jira hojiin hin jiru akkam ta'a ka'ee hojii barbaade hojiin wal miilaan deemee manatti namaan dhufa hojii bakka kaayyuu barbaade malee deemte gaa yoo gadi babbaate riskiin namaa dhufteemi gadi babbaatee barbaaddatta mee ka'ime abdii gatamte abdiin baay'ee jira daa'imni kana yaadii ta'e booda abbaa faadhaan qaba jetti daa'imni numa raabsiti booda deebite yoo waan tokko taate guyyaa tokko mana fidan jechuun shiinaaf ishiinis kanaafuu ammumarraa kaasneetti yaadnee daa'ima keenya sirriitti barsiifannee waan tokko irraan ga'uu qabna. Akka abduu waan akkana argee bultee waan akkana argeen buru fuuldura isheetti yaaduuf hin qabu reen kana ni yaadnee feenyuu yaada kan aniifati yaadnee feenyuu yaada.
isaan si guddaa waan deemne. Haadha jimaata jimaataan hin deema. Boqonnaadhaadha. Harjummaa dha itaan guyyuma dagattee. Guyyuma dagattee mi? Nama wajjin qabne kun akkanumatti dagataati.